Akkam jirtu hordoftoota qophii gumaata seenaa. Qophii gumaata seenaa keenyarraatiin Abubakar Muusaa Oromoodhaaf maal gumaachee kan jedhu qopheeffannee isiniif dhiyaannee jirra. Abubakar Muusaa hundeessaa fi qindeessaa baandii afran qalloo yommuu ta'u, dhaloota har'aatiif daandii aartii nama karaa saaqee darbeedha. Nama seenaan yoomiyyuu isa hin daganne yommuu ta'u, asirraa eegallee seenaa isaa gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aan hordofaan affeerraa qophii keenyaati. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Musxafaa hajjiitiin. Abubakar Muusaa gocha barruu keenya karaa nu qabsiisee jaalala waliif kuusaa galma malaan keenya garaa yoom nu ciisee. Abubakar Muusaa bara 1940 keessa godina Harargee Bahaa ona Oborraa aanaa Dadar Araddaa Leellee Garbaatti dhalate. Akkuma umriin isaa barnootaaf gahee barnoota amantaa musliimaa barachuu eegale. Barnootaanis daran cimaa ta'aa waan dhufeef sammuun isaa beekumsaan qarate. Yeroo gara yerootti sammuun isaa beekumsaan gabbatte. Kanaanis hawaasa keessa jiraatu biratti jaalatama guddaa osoo qabu ammas dabalataan gara magaalaa Dirree Dhawaatti seene. Yeroo Abubakar gara magaalaa Dirree Dhawaa seenu kanattis yeroo saddeenni Jimaa Somaaliyaa, Jibuutii fi gara Yamaniitti ergu ture. Abubakar akkuma achitti galeen to'ataa siddataa ta'uudhaan mindeeffamee hojjechuu eegale. Kana malees hojii kana eegalee Dirree Dhawaatti hojjechaa otoo jiru dabalataan ammas afaan Amaaraa fi afaan Somaaliyaa sirriitti barate. Bara 1954 keessa waahillan isaa kanneen akka Alii Shabboo, Ismaa'il Muhammad, Suleyman Yusuf Muhammad Yusufii fi Saahil Muhammad wajjin hawwisoo afran qalloo yeroo jalqabaatiif hundeesse. Jaamsataan booda kuni abbaa qabdi beekacha. Odaan kuni abbaa qabdi beekacha. Milkiin kuni jibuun kuni si jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jaallattee sororsa gumee fi gumaa ni baasa harka dhiige qulqulleessa. Yeroo hawwisoo san hundeessan irraa eegalee Abubakar Muusaa irratti hirmaatee dargaggoota fedhii aartii qaban galmeessuun walaloowwan sirbaa fi diraamaawwan garaagaraa qindeessee qopheessuun hojjechiisuu eegale. Baandiin afran qalloo akka hanga har'aatti jiraattuufis nama yeroo jalqabaatiif booresseedha. Walaloowwan hanga har'aatti nama ajaa'ibsiisan hedduu barreessee artistoota yeroo sanaa hedduuf laateera. Walaloowwan sirbaa kunniinis har'a isaan beekamoo haa baataniyyuu malee kanneen har'a bakkeewwan cidhaa, tapha garaagaraa, qabsoo, ispoortii fi jaalalaa fi kanneen biroo har'a artistoonni keenya hedduun ittiin beekaman baay'ee isaanii kan qopheesse Abubakar Muusaati. Sirboonni inni qopheesse hanga har'aatti artistoonni haaromsanii hojjechaa jiru. Isaan keessaas muraasni kanneen armaan gadiiti. Asheeta shumburaa, loosha bishaan biraa, azeema timiraa, jaannanni sibiraa, bareedduu bareedduu wayyaa bareechituu, kooyyaa qajeelchituu. Sirbi sirba ammaa loohi sirba koo gama kiyya loohii. Ammarrees hin cabuu numa micciiramaa garaan ilma namaa torba jijjiiramaa. Yaa hundee bareedinaa yaa amiinxee midhaaginaa azaala jannataa miirii bishaan lagaa. Siin barbaada hoggoo gadin teenya takkaa baalla manaa qabii eessattan si argaa kan jedhu faadha. Siin barbaada hoggoo gadin teenya takkaa siin barbaada hoggoo gadin teenya takkaa baalla manaa qabii eessattan si argaa eessattan si argaa. Siin barbaada hoggoo gadin teenya takkaa baalla manaa qabii eessattan si argaa. Kana malees kan biraa willoowwan artistii fi hangafni artistoota artist Dr. Kabajaa Alii Birraan sirbe hedduudha. Bariitu ganamoo waaritu galgaluu
na biraa mul'attaa yaada ooliin buluu. Birraan naaf bariitee rabbii kiyya gooftee diilee maaliin qaba rabbii kiyya gooftee. Kootti yaa biiftuu tiyya if duraan si qaba daawwitii tiyya siman daawwii qaba. Kootu yaa ilillii ansiifin weellisaa utaaltee onaan dhufne ofirraan callisaa. Kophaa koona dhiistee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabe ati naan dubbannaa. Na laalisin laalaa yaa shonkoora aalaa jaalalti tunfalaa eenyuun irra laalaa. Rabbi moo namuma kan siira jallise haati teenya takka maaltu addaan nu baase. Rabbi moo namuma kan siira jallise Waaqa moo namuma kan siira jallise haati teenya takka maaltu addaan nu baase. Haati teenya takka maaltu addaan nu baase. Kana malees Abubakar Muusaa walaloo fi yeedaloowwan sirbaa hedduu hojjetee darbe. Qindeessaa waltajjiitis Abubakar Muusaa yeroo aartiin Oromoo biyya lafaa kanarra hin jirre keessatti afaan Oromootiin sirbe akkasuma baacoo fi diraamaawwan ajaa'ibaa qindeessee aartistoota leenjisee irratti hirmaachisaa ofiis irratti hirmaataa ture. Seenaa aartii Oromoo keessatti nama yeroo jalqabaatiif akka bu'uuraa kaa'edha. Namoonni yeroo san isa wajjin hojjetaa turan kan hanga har'aattis lubbuun jiran akkas jedhu. Abubakar Muusaa hundeessaa afran qallooti. Abbaa afran qallooti. Abbaa aartii Oromooti. Dandeettii addaati qaba. Barumsi isaa kutaa 7 anaaf abbaa kiyya mana isaa nyaadheetiin guddadhe mana isaa nagalchee hujuma kiyya laalee koottu jedhee gaafaan arrakkadhe na guddise waan aadaa isaa jaalatuuf na jaalate boru nama ta'a gurbaan kun jedhe. Yeroo jalqabaatiif seenaa Oromoo keessatti diraamaan ka jalqabamte isaani. Diraamaa ka baasaa akka ture amma akka seenaadhaatti diraamaa xixiqqoo kana ka waltajjiidhaaf dhiyaatu yeroo jalqabaatiif afran qallootu dhiyeessee Abubakar Muusaati abbaan. Koomediyaan imma hojiin koomediidhaa baacoon adda addaa kun amma akka aartii keessa bakka guddaadha qaba. Ka dura jalqabee bifa ammayyaatiin Abubakar Muusaati. Muuziqaa wallee muuziqaadhaa barreessuu jecha hin dulloomneen yaada hin dulloomneen yaada bichaataadhaan walleelee Ali Shabboo Ali Birraatii fi artistoonni hedduun hojjetan ka hin duune ka hin dulloomne ka baase isa. Abubakar afaan Oromoodhaa tiin dandeettii qabu maaltu agarsiisa gaafa reediyoo Harar gaazexeessota qaxaruudhaaf mindeessuudhaaf beeksisni ba'e inni kutaa 8 warri dorgommii dhufe warra kollejjii fixe. Yeedaluu irraa fuudhanii sirba armallooyi sirbi gamanaaniyoo looyi sirbi looyi angamaqee fiiguu kiyya Ismaa'il Muhammadiitu dura kana wallise. Ati amma fakkeenyaaf hayaatii kan jedhu Ali Shabboo amma laalgaa walaloo kana waan sun wajjin wal fakkaatu kan isaaniif dhiyeessu Abubakar Muusaati. Abubakar Muusaa Rabbi rahmataa godhuu fi utubaa afran qalloo ture jechuun ni danda'ama. Walaloo gaa lafan buune waan akkasiitii barreessu ture. Kana malees walaloowwan sirbaa kan barreessuudhaaf nama rakkisan inni garuu bara leenjii fi wanti irraa ilaalan hin jirre san keessatti barreessee ummata akka ajaa'ibsiisaa ture ragaa bahuun. Hanga ammaattis walaloon inni waggaa 50 dura barreessee dhiyeessaa ture walaloowwan bara kanaatiin yoo wal bira qaban ammayyaa'ee kan dhufe fakkaata. Walaloonni bara san barreessee kaa'e kan inni kolfaaf ummataa dhiyeesse yommuu ilaallu ishee armaan gadii kanaadha.
yaa mucayyoo mana keessa jettu lawlaw dilaani dhaabbee fooddaa diin jedhu haw akka kiyyaan mana keessan keessa jaw calaw sitti nakaase kaya gara mana keessanii shawshaw ulaan balbala keessanii cufaa taanaan godhe kaa qawqaw namichi hamaa mooraa keessan keessa dhaabatu hattuuna se'ee fiigicha gara kiyya haw namichi diina xiqqoo mallee namaaf hinnaw gufee kaballaan gurra keessa na qabe zawzaw qaanqeenarraa facaase yommuu lafa dhaw funyaani lafa lixee akka bashoo jedhu nyawnyaw chumaan gaggabee achitti hafe koosaan ta'u hoggaa kana namichi an miidhameera se'ee dhiifa dhukkee kaase kaa lawlaw kan jedhuudha walaloo dheertuu fi baay'ee nama kolfisiistuudha yeroo qabnu wajjin fayyadamuuf irraa hambifne walaloowwan akkana fakkaattuu fi kanneen biroo hedduu bara afaan oromootiin sirbuu miti dubbachuun rakkisaa ta'e sana keessatti of kennee dhaloota har'aatiif daandii yoomiyyuu hin fottoqne hojjete wareegame uummanni oromoo dukkana gabrummaa irraa gara qabsoo bilisummaatti akka cehu dammaqina siyaasaa namoota uuman keessaa tokko Abubakar Muusaati. Abubakar Muusaa baay'ee jaalatamaa kabajamaa saba isaatiif quuqamaa fi nama sagalee hedduu bareedduu qabudha. Abubakar hayyoo aartistii Oromoo kan muuziqaa afaanii fi aadaa Oromoo dagaagseedha. Abubakar Muusaa mucaa qabsoo keenya karaa nu qabsiise jaalala waliif kuusaa galma malaan keenya garaa yoom nu ciise akka leenjisoo dhiigaa. Abubakar Muusaa goota dhugaa saba isaatiif of kennee wareegameedha. Akkasuma kan saba isaa yeroo jalqabaatiif waltajjii irratti ifatti bahee dubbachuudhaan saba isaa akka hacaaluutti boonseedha. Garaanu sadabee yaade biyya garaanu sadabee yaade biyya abbaatu dhoowwataa roorroo baasee biyya abbaatu dhoowwataa roorroo baasee biyya garaanu sadabee yaade biyya. Mootummaan Dargees sochii uwwisuu afran qalloo irratti dhiibbaa guddaa uume hojii akka dhaabu taasise. Abubakar hojii uwwisuun afran qalloo akkuma dhoorkameen raadiyoo Harar irratti Shaawalul Mangistuu Abdii Qophee Muhammad Qophee wajjin qophii afaan Oromoo irratti mindeeffamee hojjechaa ture. Akkuma beekamu namoonni hedduun ofiif dhalatanii ofiif guddatanii ofiif jiraatanii kan wareegamanidha. Namoonni kanneen akka Abubakar Muusaa garuu namoota ofii saba isaanii jiraachisanii kanneen wareegamanidha. Abubakar Muusaa adoolessa 12 bara 1969 akka lakkoofsa Awurooppaatti galgala gaafa tokko oduu dubbisee yennaa buufata raadiyootii bahuu hidhattoonni mootummaa Dargii kaarre yookaan ulaa sana irratti eeganii rasaasaan rukutanii haala sukkanneessaadhaan ajjeesanii. Kan baay'ee nama gaddisiisu garuu reeffa isaa kaasuu dhoowwanii halkan sana waraabessi nyaataa bulee ganama lafee koochoo lukaa fi mataa jilba lafeewwan garagaraa qubbiin fa walitti sassaabanii awwaalan. Akkanatti yaadabanii ilma biyyaa ta'uu gadaafatanii akkanatti yaadamana namana yaadamana sara namaatti duriyyee amana akkanatti yaadabanii jalli mootuu sooyyomuu hidhanii goota meeqa nu jalaa bitanii akkanatti yaadamana namana sara namaatti waan badee amana. Kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa Abubakar Muusaa gabaabsinee kana fakkaata. Abubakar Muusaa nama aartii Oromoo har'aatiif dhagaa bu'uuraa kaa'ee hanga har'aatti aartistoonni keenya daandiin irra baase deemaa jiranidha. Nu faana buutanii waan hordoftaniif horaa bulaa.